dhagaa kiiloo tokko moo jirbii kiiloo tokkotu caala? Hanga dhumaatti daawwachuutiin deebisaas yaalaan wajjiniin tura. Yoo ija nagaa keessanii maatiiwwan chaanala keenya bakka jirtan maratti nagaan koo isin qaqqabu. Arras immoo happii ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetan jira. Happiin kunis maal dalagaa jechuun keessan hin ooltu. Amma fakkeenyaaf sagalee dabaluudhaaf hir'isuudhaaf kunoo akkanattiin kanaadha. Happii sagalee kan dabalu isa kana, kan hir'isuus isadha jechuudha. Ilaala kunoo isa kana akkanattiin bifa kana. Kun immoo ni fokkisa. Waggaa hedduu bilbila keessaa wajjin qabataniitu jirtu. Kana bifa isaa haala ajaa'ibaa ta'een, bifa bareedduu ta'eetiin jijjiiruu akkamittiin akka dandeessan waliin ilaalla. Hanga dhumaatti turtii keessan nu faana taasisaniin jenna. Gara barnootaatti osoo hin deemin dura immoo kanneen YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe bakka jettu tuquudhaan mallattoo bilbilaa bukkeetti dhuftu erga tuqxaniin booda ol kan jedhu filachuudhaan viidiyoon keenya hundi isaa akka isin qaqqabu taasifadhaa isiniin jenna. Gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti nu gaafadhaa. Viidiyoo kana immoo laayikii tuquutiin eegalla. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Tolega appii keenyas immoo Play Store irraa buufachuu ni dandeessu. Appii kana Ultra Volume jettanii yoo seentan ni argattu jechuudha. Kunoo fuulli isaa kana fakkaata. Seennee waliin ilaalla. Kunoo yeroo seentanii ilaaltan bifa ajaa'ibaa ta'eetiin isiniif jijjiira jechuudha. Ultra Volume kunoo fuulli qabatee isiniif dhiyaata jechuudha. Play Store irraa buufachuu hin dagatinaa, firiidha jechuudha. Maqaa isaa isiniif keenya, maqaa isaa barreeffatanii Play Store irratti search gochuudhaan buufachuu ni dandeessu. Kunoo loogoon isaa kana fakkaata jechuudha. Inni Play Store irra tolega. Kunoo akkana fuula kana qabatee isiniif dhiyaata. Yeroo inni isiniif qabate kunoo jala kana ni tuqxu. Maallaqaanii kanneen maallaqaan barjinoota as keessa jira, wantoota as keessa jiran maallaqaan fayyadamuu yoo barbaadanidha. Kunoo isin kan nu tuqxu jechuudha. Kunoo gara fuula isa itti aanutti isin ceesisaa jechuudha. Kunoo asirraa ajajoota isaa, tiipsii isaa waan inni isiniif kennu asirratti dabalachuu ni dandeessu. Sanaan achi isa jalqabaa start kan jedhu kanarra ni tuqxu. Isa booda accessibility access kan jedhu kanarra access ni gootu jechuudha. Kunoo asirraa Ultra Volume kan jedhu kanarra on ni gootu jechuudha. Kunoo asirraa turn on kan jedhu kanarra si'a tokko ni tuqxu. Ergasii inni ofiif deebisee isiniif fida jechuudha. Kana caalaa wanti isin tuqxan hin jiru jechuudha. Kunoo na sagalee dabaluu dhaqu. Inni duraa kunoo bifa kanaatiin jijjiirameetu jira jechuudha. Haala ajaa'ibaa ta'eetiin isa duraa argitaniitu. Kunoo ammas duubatti deebi'een isinitti agarsiisa. Kunoo inni duraa kan qafoo bilbila wajjiniin dhufuuti jechuudha. Inni ilaala kunoo kan isa duraati jechuudha. Kuni kunoo qafoo wajjiniin kan dhufu jechuudha. Inni ammaa kun jechuudha. Kan appiin kun immoo kunoo kan appii immoo kunoo kan isa kana jechuudha. Haala ajaa'ibaa ta'eetiin sagalee isaa dabalachuu ni dandeessu. Hir'isuus gosoota garaagaraatu jira. Skins kan jettu kanarratti tuqxanii gosoota isaa kunoo filachuu ni dandeessu jechuudha. Kalarra isaallee jijjiiruu ni dandeessu. Gosoota baay'eetu jira jechuudha. Pro inni jedhu kun isiniif hin dalagu jechuudha. Waan sadii waan lama waan akkasiiti. Kana caala hundi isaayyuu isiniif dalagaa jechuudha. Kunoo asirraa gosoota barbaadan kan isinitti tole. Appiin kunis immoo gosa lama qaba jechuudha. Fakkeenyaaf irraan gadeedha. Kunoo amma fakkeenyaaf inni kan qafu gubbaa kanadha. Bukkeettis ni qaba. Asii gadees immoo ni qaba. Kanumaas immoo gara oliitis immoo ni qaba jechuudha. Kunoo asii gara oliiti. Gosa barbaadan irra kaawwattanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Kalarra isaallee settings kan jedhu kana keessa jijjiirachuus ni dandeessu jechuudha. Appiiwwan akkasii yeroo yerootti qabannee isiniif dhiyaanna. Appiiwwan bilbila keessan irratti jijjiirama haga tokko fidan jechuudha. Appiiwwan babbareedduu ta'an akkasii yeroo argine isiniif finna jechuudha. Kunoo asirra accent color kan jedhu kanarra kalarii barbaadan filachuu ni dandeessu jechuudha. Kalarii jaalattan gosa baddantu jira jechuudha. Kalarii keelloo amma fakkeenyaaf nan jaaladha. Kunoo kalariin sana jijjiirameetu jira. Background colorii amma fakkeenyaaf kunoo hangara kana kunoo diimaa. Kunoo background color kunoo dudduuba isaa jechuudha. Dudduuba isaa gosa kanaatiin amma fakkeenyaaf kana adii toon deebise walirraa bareeda jechuudha. Kunoo haala ajaa'ibaa ta'eetiin jechuudha. Gosa barbaadan filattanitti fayyadamuu ni dandeessu. Appiin kun Play Store irra ni jira, firiidha jechuudha. Guys viidiyoon keenya irraa kana fakkaatti akka jaalattan abdii guutuudha kan qabnu. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaanaaf ta'a.
gaaffii jalqaba sin gaafanne deebisa akka yaalaa hanga asittiin wajjiniin turtan shakkii tokko yoo hin qabu deebiin isaa wal qixa ta'a jechuudha. Sababni isaa akkamitti wal qixa ta'a jechuu dandeessu? Dhagaan kiiloo tokko jirbii kiiloo tokko akkamittiin caala jechuu dandeessu? Wal qixa waliin caalu jechuudha. Fakkeenya isiniif fuudha. Madaala hangaa yookaan immoo miizana irratti kiiloo tokko irra kaayee amma inni jirbiin jechuudha. Jirbiin amma inni kiiloo tokko ta'utti nan safaradha jechuudha. Ergan safaradheen booda irraa fuudhee lafa kaa'a. Dhagaas immoo amma inni kiiloo tokko ta'utti nan safara. Sana booda yeroo miizana irra kaa'u kamtu caala? Dhagaanis kiiloo tokko, jirbiinis kiiloo tokko. Wal qixa jechuudha deebiin isaa.